Akkam bultan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madana keenyaa nagaan keenyaa lafa jirtan marti sanaa ga'uu jecha egaa hordoftoota madana keenyaa kanneen biyya keessaa biyya alaa teessaniin hordoftan marti keessanuu egaa guyyaa har'aa obboleessa keenya tokko obbo Saalii Hussein nama jedhamu isinii qabadheen dhufeen jira miidiyaa kanaaf inni illee haaraya miti. Haala biyya keenya keessa deemaa jiru kanaa wantoota tokko tokko bal'inaan kan waliin marii goonu ta'a. Qabxiilee haga sadii kaafna inshallah. Isinilleen hagadhuma sagantaa keenyaatiin faana tura kan si waliin turu ana muhee callaadha. Obboleessi keenya kun amma toorarra jira kallattii maa waliin haasimannu. Halo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu Saalii. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويا كبولت nagaa fayyuma hawwitu الحمد لله جرى قابل الحمد لله قالت صادين قال انك ربيتي baga jiraatte hayyee galatoom egaa nu dhiyaachuu keetii fi obboleessa keenya Saalii gaa biyyi teenya yeroo ammaa kanatti gaa waan isheen irra jirtu inshallah akkuma waliin hordofaa jirru kana yookaan gaa nurralleen waan hubannoo qabdullee nu hubachiifta. Kanaaf gaa biyyi teenya tun yeroo ammaa kana kufaatii keessa jirteen mayyuu kun mootummaan Itoophiyaa guyyaa har'aa televiziyoona qabu hunda fayyadamee miidiyaa qabu hunda fayyadamee kun yaamicha dhiheessaa jira gaa'ee kun abdii murannaa irraa gaa'ee haa ta'u garuu gaafiin kiyya ijoo wani nani jalqaba si gaafadhu lolli kaabaa kuni egaa yeroo ammaa kanatti gulufaa jira. Lolli amma kaabaa as gulufaa jiru kun ummata keenyaaf maali? Ummanni keenya lola amma kaabaa as deemaa jiru kana TPLF kan jedhaniin kana isaan ummata keenyaaf maali kan jedhu asirra yoo kaane bareedaadha. Gaarii dagaa muhee gaasilaa loli kaabaa kun amma humna yeroo duraatiif loli kaabaa kun kan nurra baname ummata Oromoo Walloo irratti yeroo duraatii fi amma gaa ummata keenya burjaajeessanii baadaraatanii imalanii gara ummata kaabaa kanatti gara Tigraayitti TPLFitti duulanii ummati TPLF yeroo duraa yoo wal dhabdiillee qabaatan tokkummaadhaan lubbuu isaanii baraaruudhaaf tokkummaadhaan cimanii biyya isaaniirraa baasaniiran naftanyaa fi warra achitti hirmaatellee humnaan ofirraa baasanii as imalaa jiran jecha. Gari imalaa jiran beekamaadha. Bara 30 obbidiyoon kaleessaa isaaniif ergamaa turte, TPLFiif ergamaa turte, Oromoo keenya nyaataa nyaachisaa turte. Har'allee naftanyaadhaaf ergamtuu taatee ummata keenya irratti labsii labsitee meeshaa qabanillee irraa fuuteefaa shiftaa itti baastee ummata keenya hedduu duguggaa hanga shanyiidhaa irra bobbaasaa turte jecha. Har'ammoo kinoo kaleessaa akka onneettu gaafa cinqii konkee isaan qabe immoo amma ganaa gara ummataa gara galtee meeshaa keessan zayitii walawwaladhaati qophaahaa wayyaaneen shaneen jedhee dhaadataa jira jecha. Kuni maali? Namni ummata hin qabanne burburaa haadha. Humni ummata qawween miti. Ka darbellaa baratuu dhabaniiti ammallee ka darbe san dagatanii har'allee bakkuma kaleessaa sanitti deebi'anii ummata harkaa qaban ofirraa gadhiisanii waan qabatan dhabanii kukkufaa ka'aa jiran jecha. Garuu ani kan isaanii kun na yaaddeessine ammallee kan isaanii kaleessas diina har'as diina maqaa jijjiirrattellee maqaa Minilik jijjiirrate maqaa Oromootiin miti. Maqaan bilxiginnaa nuuf fakkaattus kaleessas obbidiyoo kaleessaati har'as bilxiginnaan har'aa naftanyaa Minilik jecha. Akkasitti kan isaanii na yaaddeessu. Kan na yaaddeessu gara ummata keenyaa waan deebi'u ummata keenya Oromoo Wallootiif dhaamsan dabarsuu barbaada.
karaarraa baateetta nin jiraate fufe dhaga'uun uummata keenyaafin dhaamsa barbaada obbidiyoo kaleessaatiif diinaaf karaa taatee nu nyaachisaa turte gaafa immoo qeerroon qeerrittiin takka taatee humna wayyaanee amma qawween isaan ofirraa loluu dadhaban kana harka qullaadhaan ofirraa maqalee gashite Oromoon mee baada Oromoon qabate jedhee harka dhahee isaan simatee amaanaa irra kennate amaanaa san gantee amma akka diinaatti ummati keenya moo'e 900 oli kan manarra bahe kan manisaa qabeenyisaa lubbuun isaadhaa barbadaahe nuti sagalee hin qabnu akka ummata kanaatti sagalee hin qabnu kaleessa ummati Affaar 75 tafanaaqqalee Algaziiraan jennee addunyaa guutuutti girsaa jira jecha ummati Walloo garuu 900 ol kan tafanaaqqale ilaa amma qabeenya isaa irratti kan hin deebine mana isaa irratti kan hin deebine diida kee jira jecha kuni osoo nutti hin mul'atin immoo amma akka gana diinummaadhaan walirratti bobbahaa diinaaf karaa saaxilaa ummata walitti gara gaggashanii ummata amma keessaa gara dawwee harxummaa fi wanne ummata gara dawweedhaatiin jiru booraa fi ummata kaarra dhibboo kan kalee amma dhiyengadda micaa akkanaan jenne qeerroo nu galaafatan jecha maaliif nu diina walitti taana ummati kun kaleessumallee ummata keenya irratti tokkosaniiran jechaa naftanyaan dagachiisee dha'uudhaaf rabbi isa baase malee akkasitti ammallee ofirraa loluusan karaa argatanii kaleessa isaantu eegale ammas ofirraa diina kana ofirraa qoratu wayya malee nuti akka ganaa diina taanee walitti bobba'uun kun hedduu waan seenaa waan safuu ofirra dalagaa jirra ammallee kanan qeerroo biyyaatiif dhaamuwani tokkummaadhaan ummata keenya waliin qophookne ofirraa diini as dhufu jiru kullee nuuf diina kaleessa wayyaaleen nuuf diina kaleessa haa ta'u garuu ofirraa qorataa jirti mirgi namaa tokko dhiibamuu hin barbaannu yeroo bakka kaleessaa sanii yoo deebitoo maaltu nu eeggata maaltu nu mudata jennee ummata keenya waliin bobba'uu osoo hin tahin ummati keenya warri biyya keessaadhaa obbidiyoo kaleessaatti ammaramaa turte har'allee nafxanyaadhaa ammaramuu dhiifte ummata keenyaaf gaachina ta'anii tokkummaadhaan diina karaa lammanuu kana ofirraa kaafne gara ummati keenya barbaadu mirga ummati keenya barbaadu mirga keenya ofirraa falmatuu nu barbaachisa malee walitti diina ta'uun nu barbaachisu jecha. Galatoome ammati kan jechaa jirtu uummanni Tigraay ni gudeeddamee ni nyaadhamee ni saamamee waraana Afrikaa keessa jiru hundatti sabasabanii jechuudha. Amma uummanni kun egaa takkaa jiraachuu takkaa baduu jedhanii falmanii as dhufan waraanni kaabaas deemaa jiru amma eessa jettaniin fakkeenya magaalaa tokko waldiyaa wantoota garaagaraa asin jirraa dhuunfachee jirti. Uummanni keenya yeroo ammaa kanatti kaleessa diinni maqalee wayyaanee kaleessa galchee jira. Sirna kaleessaa sana buqqisee dagashee maqalee galchee jira. Isaan kun har'a akka ta'anii ni gudeeddamanii ni nyaadhamanii hatamanii falmanii diinni isaanii biltiqinnaa ofirraa rukutaa jira. Uummanni keenya as walakkaatti maal godhuu qaba? Diina kana lamaanuu haa rukutuu moo diina isa dura isa nyaachaa jiru san isa ammasa qorqaa jiru kana ofirraa rukutuu qaba? As jedduutti gabaabbisi kan haldaan baasi. Uummata keenyaaf wanni dhaamsu barbaadu akkuma amma jette kaleessa ummati kaabatti baqate suni diina keenya haa ta'u malee humni irra aanee isaan sabi irra aanee qawwee lafa kaahanii gadhiisan humni har'a isaaniif immoo daangaa isaanii kabachiisuuf nu hirmaachisaa jiru kun nu hin ulaallatu ammallee nurra waan jiraniif duraan dureessinee nuti humnum amma nurra jiruufi nu gabroochuudhaaf yeroo sadi nurra duule mo'e yoo dagatte malee yeroo sadi nurra duule yeroo tokko kan irraan boodaadha humna birgeed Minilik jedhamuun nurra bobba'e jecha humna qabu hundinuu hirmaachisee hidhachiiseeti nu bobba'e ummati keenya tokkummaadhaan abbaan fedhan danda'u tokkummaadhaan ka'ee ofirraa qorate
ofirraa qoratee yeroo raatetti ammas immoo garagalanii humnumti sun nama tokko tokko keessaa qabatee maallaqa xinnoo itti battaneefaa maallaqa tumsaniin gowwomsamanii kaabinama keessaan qabee hammuma gandaa minishaa gandaadhaa akka saba saarra bobbohu godhamee akkasii wali garagashameedha amma. Waa'ee nama keenya wali garagashuutii miti. Yeroo ammaa kana ni kanin jechaa jiru jaarsaalii yeroo ammaa kana humna lama deemaa jira. Humni tokko kaabaa dhufe Tigireeti kan yeroo jibaatii torbaa urguddeeddamaa roorrifamaa ture. Uummanni kun amma biltiqinnaa dhukkee itti kaasaa jira. Uummata agawilleen harkatti dhuunfatanii naannoo agawilleen gadi dhaabanii as dhufaa jiran. Nafxanyaan fintaalajiin Amaaraatiin nutti dirma daa'ettee qotee bulaa waan adda addaa walitti fiddee jara kanaan warra rukuchiisaa jirti. Uummanni keenya kana jedhu maal baafatuu qaba? Maal bu'aa buufatuu qaba? Kana jedduutti uummati keenya waan afaan rasaasaa tahaa hin qabu. Ofirratti taa'ee ofirra gurmaahee ofirraa qoratuu qaba malee gara naannoo Amaaraa deemee irbaata iraataadhaa ta'uu qabu. Wanni gara naannoo Amaaraa deemee duulu tokko hin jiru jecha. Humna isarra jiru kana ofirra cabsee gurmaahee tokkummaadhaan qabsoo isaadhaa itti kufuu qaban jedha. Ijoolleen ni jiran. Kaaba amma bahaa Oromiyaatiin waboon tokkummaadhaan uummataa wajjin diina isaadhaa barbadeessaa jira. Isaan keenyas uummata isaanii wajjin tokko ta'anii diina isaanii ofirraa yoo barbadeessan kakaabaa dhufu san achi darbuu hin danda'u jecha. Galatoomi ulfaadhu. Kanaafuu kana kan nu barbaachisu jedha. Okay, galatoomi ulfaadhu. Uummanni keenya lolli kaabaa dhufu isaan hin barbaachisu. Kanaaf uummanni keenya dursa osoo lola kaabaa dhufu taa'ee eeggatu osoo hin taane dursee naannoo fi biyya ofii qabeenya irraa saamamee dhuunfachuu qaba harkatti. Biltiqinnaan yeroo ammaa kanatti dishii bututeera keessi nyaadhamee dhumeera waan ta'eef kabalaan dhahee irraa buusee uummanni keenya naannoo godinattii san harka galfatee barbaadu gara Oromiyaatiin fiigatu barbaadu achumatti gadi irratti gadi abbaa biyyummaa irratti gadi goonfatu alaabaa isaa akka dhaabbatu jechuudha walumaa galatti. Tole yeroo ammaa kanatti wanni deemaa jiru biyya keessatti warroonni godinatti bulchaa jiran yeroo ammaa kana wanni isaan jechaa jiran dargaggeessota amanamoo ciccimoo jedhamtan ganda keessaa nu barbaada nu fidaadhaa. Wayyaaneen yeroo godina keenya dhufte waliin lollaa godina keenya tikfannaa wayyaaneen ni beekti yeroo dargii asirraa barumsa fudhatteerti asin dhufte yoo dhufte sawwaalli ishee akkas ta'utti wal ijaaruu qabnaa dargaggeessi keenya gandarraa aanaarraa hunda namoota jajjaboo ciccimoo jedhamtan nuuf eeraadhaa qawweetti hinaasa qawwee qabus immoo waraqaa eeyyamaatti baafnaa fi akka isaan dhufanii godina tana eeganii jedhanii dubbataa jiran. Kana uummanni keenya akkamitti fudhatuu qabaa? Dura maal godhuu qaba? Odoo kana duratti maal godhuu qabaa kan jedhu meeti yaadni keessarratti. Kanatu jechi kanaaf bar wanni barbaachisaa dura ofumaahuu gabrummaa keessaa hin baane dura ofumaahuu ajjetameera. Waan bakka ajjetame kana diinarraa ittisuu odoon tahin diina san ofirraa baasee mirganeeffatee kan isaa tahuu mirganeeffatee garaate abbaa itti taheetitti qophaa'ee diina ofirraa dhufe san ofirraa qoratuu qaba. Akkas. Dura amma diinumatti harkaa qaba. Kanaaf diina isaan harka jiru kana dura ofirraa qulqulleessuu qaban. Warra isaan achirratti duulsisu jiru kana diinaaf karaa ta'e isaan qulqulleessuu qaban. Walaa aanaa walaa milishaa hin jenne jecha. Kanaafuu hanga waan isaadhaa dhuunfatutti namaaf wanni falmataa hin jiru diinaaf wanni falmataa hin jiru. Walumaa galatti dura ofiisaatiitti kan isa nyaachaa ture ganda keessa ofirraa baasee egaa waan sun kiyyaa godinatti san harkatti galfadheen jiraatti egaa biyya kee isa alaatti dhufu san ofirraa dhufuu danda'a jechuudha yaadni kee. Akkasi yeroo amma gujii bahaatiin amma waboon waan godhaa jiru diina kaadiree ergamtuu fi ayyallaallattuu baaseefaa ummata saba isaa qulqulluu tahee mari'ateefaa diina ofirraa qorataa jira jecha. Nutillee saba keenya wajjin diina nukee jiru kana ofirraa qulqulleessineeti tokkummaadhaan wal mari'annee diina nurra dhufu san ofirraa ittisuu hin dadhabnu jecha. Ulfaadhu. Akkasi mu'e. Amma wani jechuu barbaanne fakkeenya yeroo ammaa kanatti qeerroon keenya
ofirratti dhaggeeffataa jira taa'ee ofirratti dhaggeeffataa jira waan deemaa jiru kana ofirratti dhaggeeffataa jira taa'ee yeroo ammaa kana biyya alaatti isaa biyya keessattis wantoota tokko kallattii itti deeman haala tokko ibsa tokko haa ta'uuti kallattii tokko wal agarsiisuu keessatti hedduu dadhabina mul'ata akkasumatti ijoollee teenya amma muka jirtu sana ofitti fudhachuudhaaf hawaasa kana kakaasuudhaaf hawaasa kana sossoosuu keessatti dadhabina tokko mul'ata kun immoo hedduu diinaaf nu saaxilaa jira waan kanarratti uummata keenya ammee maal jettaati amma jecha gaarii naa kaase muhe nuti ummati keenya hanga dandeenye ka biyya alaa jiru ka biyya keessa jiru humna dandeenyeen ummata keenya gurmeeffatu wal marihannee marii keenya tokko godhu har'a akka kaleessaa miti ka kaleessaa akka har'aa miti har'a ka deemaa jiru waan addaati kanaafuu ummata keenya gurmeessinee waliin gahuun waliin gorfannee tokkoon hiriirsuun beekumsa qabnuun sagalee qabnuun kan Awurooppaa jiru kan Suudii jiru kan bakka hunda jiru wal qunnamneefa hiriira kana tokkoon wal gurmeessuu qabnan jedha hamma biyya keessaadha ijoollee keenya maqaa itti moggaasan tana maqaa isaanii falmatu gabrummaa diddaadha malee shiftummaa hin qaban ijoolleen keenya shiftaa jechaan nafxanyaadha ijoolleen keenya diddaa gabrummaati diddaa gabrummaa kana ammoo walumaan qabna walumaa sagalee tokko taanee wal marihannee gurmuudhaan akka wal hiriirsinu dhaamsa kana ummata keenyaaf maraaf dhaama. Okay, galatoomi ulfaadhu waan bareedaadha. Egaa akka godinatti sanitti yoo dhugaa dubbanne akka ummataatti lafa hedduu dhabne irraa situ narra beeka jedhee yaada lafa kana lafa waladdee yoo kaafne ati dhalataa achiiti akkasumatti ammallee magaalaa Makkannaa jira Kombolsha jira Hararleen kun raayyaa naannoon Tigraay kun amma raayyaa fi waggoota tokko yeroo lammaffaaf irra deemtee qabachaa jirti jechuudha odoo uummanni keenya takka raayyaadhaaf aarsaa kaffalee hin beekin kun jarri yeroo lammaffaaf dhufanii irra qaba kunuu namni takka godina keenya san keessa akka uummanni raayyaa kunillee akka dhaabbilee Oromootti illee akka uummanni kun hin miidhamne namni ibsa takka illee baase illee hin jiru uummata keenya akka miine diina keessan ofirraa rukutaa garuu ummatichi akka miine adaraa jee namni ibsa tokko illee baase hin jiru jechuudha uummanni raayyaa kun hedduu dararamaa jira jechuudha kanaaf haa ta'u kun dadhabina ijaaramuu dhabuu keenyarraa kan kana fide walumaa galatti meeti waa'ee lafa kanaas kaaftee uummanni keenya maal akka godhee dhuunfatuu qabu walumaa galatti godinatti guutummaan guutuutti akkaataatti dhuunfatuu qabu yoo maal ta'e qabeenya isaa dhuunfatuu qaba gaafa dhumarratti immoo wani naafe jira yoo jette carraasii kennaas maan hin goolamna. Dhumarratti dubbiin lafaa lafeedha muhe kan nu ficaa jiranis lafa tana ammallee har'as borus wahuma laafannee ummata kanarratti laafanneeni lafa keenya nurraa fudhatanii lafa keenya irraa qabeenya horataniiti qabeenyuma keenyaan nu barbadeessaa jiran waladdeen qabii lafi amma caffaa kun lafa nagaharra hundinuu investar jedhanii abbaa qotuun beektu abbaa gashatuun beektu sanumaan kan ka'e nurratti kan dursisaa jiran jecha kanaafuu ummati keenya yoo lafa saadhaa kiyya ta'uu saadhaa beekate wanni hududduuba nama qabaa tokko hin jiru qabsoodhaan tokkummaadhaan lafa keenyarraahis mana jireenya keenyallee kabachiisuu dandeenya jecha kanaaf wanni nu barbaachisu tokkummaa nu barbaachisa jaarmaa nu barbaachisa mataa nu barbaachisa jecha namni mataa hin qabne lafas hin qabu jireenyas hin qabu kanaafuu nuti hawaarra jirra jecha hawaarraa gara lafarratti akka dhaabbannu ummata keenya ajjin sagalee nu barbaachisa miidiyaa immoo har'as borus miidiyaa nu barbaachisa aktiivizm nu barbaachisa xiinxala nu barbaachisa beekumsa qabnuun ummati keenya barate ni jiran ummata keenya biyya keessattis cunqursaadhaan affanamanii barnoota fixanii digrii lama fidanii kan hojii hin qabne ni jira mu'eersiifame kan hin beeku jira gara dalagu dhabee hojii mootummaas gara dalagatuun dhabee baajaaji takka bitatee baajaajitti saniin dhaabaa kan oolu jira sin jedha sammuu isaatiin warra akkasiisaniin jaala keenya saalii inshallah ergaa kana biraan keenya jennee yaannaa saatiin keenya so'an guula